Tish. Number. Uffanni kee maali? Mee asiis achis galagalee daraa rabbi. Yeroo kana uffattee baatu maal qaba fuulduruma daawwitii dhaabbattee of hin ilaaltu. Kun mirga kooti kan barbaadu uffachuu. Maaltu si dhibee kan na laaltu ati jalachuu? Maal jechuu keeti kan akkasii hafe? Galatoonni garuu gorsa kee hin barbaadu. Barbaaddu nan beeka. Ijaan na ilaali. Garaan na gubate waan an godhu wallaale. Maaliif na ilaalta? Dunuunfadhuu darbe yoo karaarra deemtu boquu kee gadda. Qalbiin kan deemtu anatti hin fakkaatu. Ol jettee na ilaallaan biyyeen si haa nyaatu. Qamisiidha jettee mutaan taa uffattee nadhinnaan kan gadii harma qullaa gattee duruunfadha jennaan ijjina mul'atte mee dhugaa rabbiin si gaafadhame warra si laalan keessa eenyuun biyyeen nyaatte mee natti akkami kaa iji isaa ilaalu keessa garaa yaada imalaa karaarra mee maal barbaadda atuu beektee jirta agartuun kan laalu kun dhugaa rabbii ani sin kajeelu si humaayyuun fedhu ijaafu si jibbu kunoo si gaafadha naqaa fidu dhibee sittaa fidu ammayyuu ani iyyuu hin jiru amma narraa deemi isaan kee qabadhu agartuun si fiigaa taaksii kee yaabbadhu annan deema taaksii siifan gaddaa jira ol jedhee ilaaleen dhiiga hidhii keerra hidhii qofaa miti ilkaan kee balleesseera maaliif na arrabsita atuu gurra urat akka dubartootaa guutichaa godhatte kunoo akka keenya akka shurrubbaa mee eenyu siin jedhu ati dhiira muudoo funaaf galeeti kan sodaate ammayyummaa baraasirraa fuudhamte kanaaf qaamni keessan irraa qabee hamma jalaatti qullaasnaaf kanaaf miti akkan seenaa ageeti ajjeesaadha jechuuf leenca siin jiru abbaa gadaa jechuuf ati keessan jirtu gootota oromoo warra jeesii dibatu guutichaa rarraaftee yeroo fakkeessitu maal gadheen akka kee maal naan jedhuun beektu gonnoffee uffattee safuu gad darbattee budhiin kee qullaadha laalan dhuura kee jamaatu daawwata barrifeensa garaa kee argite obboleessa arraba kee man'eetti deeffadhu balbala afaan kee sirriitti cufadhu mirga na arrabsu waa tokkollee hin qabdu nan beeku hin qabu mirga si arrabsu ati garuu homa tokkon arganne nama si gorsu ati obboleettii koo kan namni sitti kolfu anaaf jennaan maaltu na dhibe ija qofaa miti dhibee nu sittaa gulufoo barbaada anaaf yaaddi ija naa mirmirsuu dhiisii deemi ati ganna lakkisiiti ani sin barbaadu narraa deemi ati anu sin barbaadu si jibbe argaafu soqoleettiin tala kan hin beekne safu si ana jawwisaa miti dhiira oromoo miti sareenu si bira rafu yakki nan arrabsi yakki harka ko ani boonto oromoo liilliidha maqaa ko silaa biyyeen si nyaachisa haafu karaa ko ani kanan jedhu shamarreen oromoo liilliidhaa dhuguma qaamni nan kee garuu qulluma diimu mee adaraa rabbi maaluma jedhama natti mu dandeessa kan kee sitti mul'atu kan koo malee dargaggoon oromoo kan lootii saaraasu kan akka kee garuu nama amaraasu ati dhiira miti rabbisaa ajjeesu ani moo maal ta'uuf kan argisiisa akka dhiiran taane bada bunyeetiyyo situ na kittaane maaliin argi
Namni dursa jechuun sii kaffalame. kanaafuu eenyuun arafa Inna irraanfattee moo innatti boonti mee nyaannis? Mee sirriitti na ilaalu. Ammallee nan barre erga deebiitiin ta'e ji'a lamaan hanga manaatti na gaggeessite moo na adiite maal akka jedhullee hin beeku. Ani garuu tokkumatti si bara. Sababni isaas akkuma akkuma duraa jirta kaa. sirriidha gaa wallaachisuuti. Ammayyuu maal jennee naa of anis atis mee kana booda bara dhaqanarra egaa anis atis lachanuu duunee yaa dhaloota ammaa dargaggoof shamarran mee ofaa gaafannu maal hojjechaa jirra? anis of gaafadhee ilaalu akka dhugaafu aadaa kuusa. Egaa kana booda atis aadaa Oromooticha siiqee caacuu qabdee sumal kan mee jedheeroo ka walaa agaru. Kan jedhute gaariidha. Jechi kee dhuguma aadaa Oromooticha mallattoo uumamaa garuu bakkeettan si arge hin beeku keessanii. Harmeetis nan gaafadha waa'ee guddina kee. Mee jedheeroo kan wal agarran dura. Inni irraanfatu naaf tolsi gaaffii kee. Okay.